Hashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irratti argamtan nageenyi jaalalli kabajni milkaa'ina argachuun gammachuun siniif haa baay'atu. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni shanan gadaatu fi maamila taatan baga nagaan dhuftan anaa dhufu sinin jechuu barbaanna. Warroonni shanan gadaatu biraaf haaraa taatan subscribe share gochuudhaan mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu cuqaasuudhaan sinis immoo maamila keenya ta'uun dagatina. Yeroo hunda viidiyoo yoo hojjennu simbira akka ga'uuf yeroo hunda sinis immoo mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu cuqaasuun dagatina. Sababiin isaa guyyaa guyyaan viidiyoon keenya akka simbira yoo ga'u yoo barbaadan mallattoo ishee bilbilaa yoo cuqaastan viidiyoon keenya guyyaa guyyaan gaafa hojjennu simbira ga'a jechuudha. Dursee simbira ga'a. Kanaaf jaalatamtootaa fi kabajamtoonni keenya viidiyoo kana gaafa laallu egaa laayikii gochuudhaan haa eegallu. Laayikii hin dagatina. Maaliif laayikii jechuun jajjabina namoonni maaliif itti aansuudhaan akka hojjetamuudhaaf viidiyoon garaagaraa. Kanaaf guyyaa har'aa immoo wanta addaa wanta siniif ta'u qabannee jireenya keessaniif gara fuulduraatti dhalli namaa dhala namaa ta'ee jireenya isa barbaachisa, guddachuun isa barbaachisa, nama kamiyyuu sammuun isaa jijjiiramuun isa barbaachisa. Wanta kamiinuu kanaaf har'a immoo kan qabannee sinii dhufne wanta addaati. Kanaaf sinis immoo wanta addaa kana irraa wanta gaarii akka fudhattan ofitti immoo fudhattanii sinis immoo akka ittiin sammuu keessan jijjiirtan abdii guddaa qabna. Guyyaa har'aa mata dureen qabannee sinii dhufne milkaa'ina kee laga ceesisi kan jedhu qabannee sinii dhufne. Egaa milkaa'ina kee laga ceesisi kan jedhu maali? Namni tokko milkaa'ina isaa ammam laga ceesisuun argama. Ammam laga ceesisee jira. Ammam immoo gara fuulduraatti immoo laga ceesisuudhaaf qophaa'e. Milkaa'ina jechuun qalbii miti. Namni tokko hojjete bakka ofii isaatii barbaadu, bakka inni ga'uu barbaadu gaafa ga'e maaliin milkaa'ina isaa laga ceesisee jira jenna. Garuu immoo milkaa'ina keenya meeqan keenyatu laga hin ceesisnu eegaluudhaan ni eegallaa addaan kunna, ni eegallaa addaan kunna, hojii ni eegallaa addaan kunna, hojii baay'ee eegallee hojii baay'ee addaan kunnee jirra. Egaa wanta addaan kunneef sanaaf milkaa'ina son ta'in milkaa'ina keenya sana maal gochuutu nurra jiraata? Laga ceesisuutu nurra jiraata. Kanaaf immoo milkaa'ina keenya maaliin laga ceesisuu qabna yookaan immoo akkamittiin laga ceesisuu qabna? Namoonni milkaa'ina isaanii laga ceesisan eessa ga'an? Jijjiirama gaarii fidanii bakka barbaadan ga'anii jiru. Kanaaf atis immoo jijjiiramni si barbaachisaa maal ta'uu ni dandeessa? Bira ga'uu ni dandeessa, jijjiiramuu ni dandeessa, laga ceesisuu ni dandeessa. Garuu nuti immoo laga ceesisuu dhiifne eegallee addaan kutuudhaan hojii baay'ee ni eegallaa, hojii baay'ee addaan kunna. Maaliif? Yeroo gabaabaa keessatti laga ceesisuu barbaanna. Yeroo gabaabaa keessatti immoo laga ceesisuun hin danda'amu. Kanaaf nuti yeroo hunda laga ceesisuudhaaf wantoonni nurraa eeggatan hedduutu jira. Kanaaf egaa guyyaa har'aa immoo seenaa wayiis waliin laalla jechaadha. Maaliif? Milkaa'ina keenya laga ceesisuudhaaf kan nuuf ta'u seenaa tokko waliin laalla. Seenaan kun maalinni? Egaa namoonni baay'een hojii ni hojjenna. Yoo hojii hojjennu sanarratti immoo wantoota garaagaraa nu quunnama jechaadha. Hojii tokko yoo hojjennu nu quunnama. Gaafa nu quunname waan tokko gaafa argine sana immoo yeroo sanatti murteessina jechaadha. Murteen ati yeroo gabaabaa keessatti waa tokko osoo hin argin murteessitu eessa akka ga'u seenaa kanarraa hundi keenya ni baranna. Kanaaf viidiyoo kana amma dhumaatti yoo ilaalte waan hedduu irraa ni baratta. Garuu immoo viidiyoo wanta tokko osoo hin argin jalqaba isaa ilaalte dhuma isaarra yoo ilaaluu baatte faayidaa tokkollee siin qabu. Kanaaf eegaluu dhiisuutu sirraa eegama. Kanaaf seenaan kun egaa hunda keenya si biras ni jira jechaadha. Waan tokko eegallee yoo dhiifnee fi waan tokko otoo nu hubatii yoo eegalle faayidaa yookaan immoo bu'aa maal akka argannu guyyaa har'aa waliin ilaalla. Kanaaf atis immoo kana gochuudhaan dursa maaltu sirraa eegama yookaan immoo maaltu narraa eegama jettee akka yaadduu fi ofii keetiif akka of gaafattuuf jechaadha. Kanaaf seenaan kun egaa maaliif seenaan namoota baay'ee maaliif nu barsiisa? Maaliif atis immoo isatti akka hin deemneef waliigalle miti? Kanaaf waa tokko gaafa ilaaltu xumura isaati wanta guddaa yookaan immoo barumsa illee kan qabu jechaadha. Waan tokko addaan kutaa yoo ilaalte ta'e faayidaa tokko illee hin qabu. Barumsatti agartus ciccitaa ta'a. Milkaa'inatti milkooftus illee akkasuma
wanta bu'a qabeessan ta'uu jechaadha. Kanaaf seenaa tokkotu jira. Seenaan kun maali? Mucaa tokkotu jira. Mucaan kun maalinni mucaa nama iyyeessaati. Namni iyyeessaa immoo waan barbaanne hojjenne jijjiiramuudhaaf ni hojjenne jechaadha. Kanaaf mucaan kun maal hojjechaa ture? Qulqullina yookaan immoo qulqulleessaa isa jedhamu sana jechaadha. Otoo guyyaa tokko xiyyaara maaliif xiyyaara qulqulleessuudhaan ni beekama. Mucaan sun xiyyaara too qulqulleessaa jiru achi keessatti kitaaba tokko arge jechaadha. Bakka paayileetiin taa'ee xiyyaara balaliisu sana gaafa qulqulleessuuf deemu kitaaba addaa tokko achirratti argate. Kitaaba addaa kana gaafa achirratti argatu kitaaba sana gaafa ilaala namni tokko gaafa waa tokko arge wanta sana ilaaluudhaaf ni murteessa jechaadha. Kanaaf mucaan sunis maal godhe? Kitaaba sana ilaala jechaadha. Kitaaba sana gaafa ilaalu kitaabni sun maalinni akkaataa xiyyaarri ittiin balali'u achi keessatti injira jechaadha. Mucaan sunis immoo barumsa wanta xiqqoo qabuuf kitaaba sana dubbisuu eegale. Gaafa kitaaba sana dubbisuu eegalu akkaataa xiyyaarri sun ittiin ka'u ittiin hubate jechaadha. Maaliif xiyyaara tokko balaliisuudhaaf kana tuquu qabda. Kana tuquu qabda isa jedhu achirratti arge jechaadha. Kanaaf mucaan sunis immoo xiyyaara sana balaliisuudhaaf gaafa mokoruu yaale jechaadha. Maaliif kitaaba sana argeera waan ta'eef. Kitaaba sana argee otoo dubbisaa jiru fakkeenyaaf kaasuudhaaf xiyyaara sana balaliisuudhaaf maalinni wanta achirratti dubbisee yookaan immoo argatu maal godhe mallattoo diimaa fakkeenyaaf achuma akka pirees wantoonni garaagaraa guutamanii kaasuudhaaf yookaan immoo motora kaasuudhaaf mallattoo diimaa tuqe gaafa jedhu mallattoo diimaa tuqe jechaadha. Isaa booda immoo fakkeenyaaf mallattoo diimaa edda tuqee booda immoo ammas deebi'ee ol kaasuudhaaf fakkeenyaaf amma motorri ka'eefii jira ol kaasuudhaaf immoo amma immoo maal tuqi jedhe mallattoo keelloo tuqi jedheen. Argitanii mallattoo keelloo tuqi gaafa jedhu mucaan sunis deemee maal godhe mallattoo keelloo tuqe jedhe. Egaa innis immoo haaluma kanaan kitaaba sana dubbisaa gaafa deemu gaafa ayyariirra tursiisuudhaaf yookaan immoo amma gaa kaasee jira ayyariirra tursiisuudhaaf mallattoo magariisaa tuqe jedheen. Gaafa mallattoo magariisaa tuqee ayyariirra maaliif namni kamiyyuu egaa inni dubbisaa jira kitaaba isaa argatee jira maaliif xiyyaara oofuudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Kanaaf egaa inni gaafa kana jedhu namni kamiyyuu maaliif inni gaa har'umaan otoo hin baratiin otoo keessa isaa hin beekin maal godha xiyyaara oofaa jira jechaadha. Egaa inni maalin ayyariirra kan tursiisu argatee jira kan lafaa kaasu argatee jira kan immoo ayyariirra tursiisu argatee jira jechaadha. Maal hojjechaa jira? Xiyyaara oofuudhaaf barariisuudhaaf maal ta'aa jira? Qilleensarra oofaa jira. Edda qilleensarra ga'ee booda kitaabni sun maal ta'aa dhufe? Gara dhumaatti deemaa dhufe. Gara dhumaatti gaafa deemaa dhufu kitaaba sana gara dhumaatti gaafa bira ga'u maal jedhaani sadarkaan itti aanu yookaan immoo gara fuulduraatti oofuudhaaf ati immoo ayyarii kanarraa yookaan immoo qilleensarraa buusuudhaaf kitaaba itti aanutti walitti deebinaa wanta dubbisaniif galatoomaa jedha kitaabni sun. Namni sun maaliin ayyarii irratti hafee jechaadha. Yookaan hin buune yookaan immoo achirraa osoo hin bu'in ayyarii sanarratti hafee jechaadha. Sababiin isaa mucaan kun egaa wanta hojjetu sana dhiisee wanta san laallanne gaafa seenu gaafa edda seenee booda immoo wanta sana xumuruutu sarri jiraata ture. Egaa milkaa'ina kee laga ceesisin jedhuuf mucaan kun maal milkaa'ina isaa too laga ceesisin kitaaba sana otoo dura dubbisee jiraate otoo dura dubbisee xumuree jiraate akkasin ta'u. Gaafa xumuru sana fakkeenyaaf kitaaba sana otoo dubbisee achum keessa taa'ee otoo dubbisee sadarkaa itti aanus immoo kitaaba sana barbaadee dubbisee ayyarii kana barariisuun ni danda'ama ture. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni maamila Shanan Gadaa Tuubii. Egaa hundi keenya milkaa'ina keenya laga ceesisuudhaaf waan tokko wanta agarreef isa qabannee fi osoo hin ta'in
wanta nuti irraa eegamu sana xumuruutu nurra jiraata. Kanaaf milkaa'ina kee laga ceesisuu yoo barbaadde, yoo guddachuu barbaadde, bakka barbaadde yoo ga'uu barbaadde, yeroo hundaa wanta qabatte sana galmaan ga'uutu sirra jiraata. Waan tokko qabatteef eegalteedhaaf xumuruutu sirra jiraata malee addaan kutteedhaaf faayidaa hin argattu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu wanta hojjetu sanarratti jijjiirama gaarii bira ga'uudhaaf, bakka barbaade ga'uudhaaf milkaa'ina kee laga ceesisuu yoo barbaadde, yeroo hundaa wanta qabdu sanarratti maal gochuutu sirra jiraata? Cichitee xumuruutu sirra jiraata. Yoo cichitee xumurte milkaa'ina kee laga ceesisuu ni dandeessa. Akkuma nama kana kitaaba tokko otoo dubbisteen xumuriin waan tokko yaada yoo jette faayidaan qabu. Bu'a qabeessa sin taatu jechaadha. Bu'a qabeessa ta'uudhaaf immoo wanta sana xumuruutu sirra jiraata. Kanaaf yeroo hundaa waan tokko yoo eegallu xumuruudhaan laga ceesisuu kan dandeenyu. Yoo addaan kutte homtuu rakkoon hin jiru. Ni kuftaa jechuudha. Ammas immoo kan biraa eegalta. Innis sanuma. Garuu wanta 5 eegalteef milkaa'ina kee laga ceesifta osoo hin ta'in wanta qabatte sana otoo qabattee gara fuulduraatti deemte otoo jijjiirama gaarii bira ga'uudhaaf yeroo hundaa aarsaa kaffalte wanta sana bira ga'uu ni dandeessa. Kanaaf hundi keenya waan tokko gaafa eegallu wanta eegalle sana maal goonu laga ceesisuudhaaf tattaafachuu nurra jiraata. Waan tokko immoo osoo hin beekin eegaluu osoo hin ta'in wanta eegalte sana edda eegaltee booda galmaan ga'uutu sirra jiraata. Jaalatamtootaa fi maamiltoonni warroonni shanan gadaa tuubii hundi keessan nagaan jaalalli kabajni milkaa'inni isiniif haa baay'atu jechaa hundi keenya immoo wanta qabne sana laga ceesifnee bakka barbaanne ga'uu ni dandeenya. Yoo maal goone yoo ofii keenyaan ofitti amanamummaadhaan gaafa waa tokko eegallu akka laga ceesisnu beekne yoo eegalle. Kanaaf hundi keenya bakka barbaanne ga'uu yoo barbaanne wanta qabne sana gad dhiisuu otoo hin ta'in gara fuulduraatti hoofuudha jechuudha. Kanaaf hundi keenya warroonni shanan gadaa tuubiidhaaf maamila hin taane maamila taatanii subscribe, share, like godhuudhaan nu bukkee akka dhaabbattan abdii guddaan qabna. Warroonni immoo haaraa dhuftanis egaa mallattoo bilbilaa ishee fakkaatu cuqaasuu hin dagatinaa. Yeroo hundaa viidiyoon keenya yoo hojjennu guyyaa guyyaadhaan dursee isin bira ga'uu yoo barbaadan oolii gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaanna. Hundi keessan nagaan jaalalli kabajni isiniif haa baay'atu, bakka jirtanitti milkaa'inni isiniif haa baay'atu jechuu jaalannaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jechuu jaalannaa. Turtii